gargaara bara amba gargaana ani bira rakkadha bira garteetini nabbo bira garteetini miila qullaa deema amma abbo nama gana ga'u qabu nama amba gargaaru qabu addunyaa guutuu gargaaru qabu. Abshira baba rakkooni maali beektu? Halo Maki. Oh, assalamu alaikum. Halo, Dagam. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gama dukan daga itikatali akan mujajirta. Dukan daga itikatali akan mujajirta. Naga wallahi jira. Jirta mujakami. Naga fayya wallahi. Abbo baga jira ta garteetin mucaasanitti na bilbiltu malee jedheeni amma ani qaata garteetin asilitti qaaqajeni. Amma mee afaanuma takka mucattii tana sagalee isiin dhagayaa mucattiin tun garteetin mucattii jabduudha. Mucattii jabduudha mucattiin tun laftillee ayyaana garteetin abboo gizeen gizee ayyaanaati. Inni illee mee aslii kiyya mee ayyaana kanaaf garteetin waa natti darbi jedheetin gaafannaan ammaaf homaa harkaan qabu naan jedhe. Okay, hayyee. Amma abboo ayyaanaaf rakkanne garteetin birri uffata addisii bituu miti garteetin abboo uffata uma qabnu waan miicannuu hin dhabne birri masaamunaatuu dhabne barmuca. Jechuun okay, argumaa rakkoo miti bakka anaa isni erga. Naafi inni walii galuu hin dandeenye jedhe jinfuu kana walitti buunee xiqqoo isii waluyyuu hin dubbifnu gartee. Homa saniif na daddarba waan inni na daddarbuuf illee akkaataan inni na daddarbu kuni galmaan isa ga'a natti hin fakkaanne. Wanni dabari si daddarbeeti miti. Ummataaf maallaqa waan guuru jiru biizii ta'eeti malee hedduu baay'ee. Maal ambaafuu hin guuraa ana ka garteetin isa argate natti dabaaboo ambaafuu hin guuraa ormaafuu hin agarraa bara. Akkasii miti abbaa akkasii miti akkasii yaadina. Dhugaa gisee hedduu waa'ee keessanii dubbataa. Waa uummataati ta'eetuma xiqqishoo wanni jee malee dhugaa. Anamma deengadda ufaddeessaa. Lakki waan akkasii yaadu dhugaa asiin egaa haati isaarra biraamataa godhuufi egaa haati jal'aabni taate booda sirriin jiru sanumaaf ta'uu danda'a malee isin darbeeti miti namni. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta amu beekiyya? Akkam jirtu abbaa koo nagaa keessaniin jabaattu? Akkam jirta gurbaa nagaa abboo garteetin reefu maasilii walii waan kan kee dubbanne. Idan gaafadha yeroo hunda nan gaafadha. Anillee wallaahi akka malee garteetin si jaaladha. Bara ijoolleen natti mul'ifti mucaatiin maasan laalamee abboo akkatti kunoo garteetin nama kulli isatu gargaara naan jette. Ammallee kun ammoo matana waan kan kee dubbanne garteetin in abboo bara ajaa'iba rabbiiti bara. Abbisi na jaallatu umriin keessan nu fadheeratu abbaa keenya. Amma aslii walii bilbilee garteetin ayyaannillee as dhiyaata jenni. Aslii kana namni marte akkatti kun obbo nama arrabsa jedheetin maqaana balleessaa yoo bara ofi mucaan keessi miskiinallee namni keessan beeku jedha. Injedha namni garuu immoo miskiina wallaahi. Miskiina abboo miskiina wallaahi gartee waan kanaaf waliin galle waan kana dhaabadhu gurbaa jedheeni kanaan durallee seeradhee jira. Homaana dhagahuuti deema arrabsan jedha. Yaa baaba dhaabateera baaba. Dhaabateera wallaahi. Du'aayi keessatti kee balame dhaabatee hoggaagaa jira. Nam tokko iyyuu arrabsaan jiru. Nama tokko. Waan siin jedhu amma bareela. Amma wallola qabna homa ayyaanaan baafadhu gurbaan du'aayi fudhatta garteetiin haadha amma bakka haatatillee qabueetiin si tajaajilu re'aana. Gurba homa ayyaanaa naa galchi jedhanii irraa dhabe amma. La wallahi galcha baaba. Akkamitti akkana na godhaan menni hiriiraa kan keetiin gorsituun yamma booti. Isinii miti baaba. Inni abaannaan. Maal amba gargaara ani biraa rakkadha biraa garteetiin abboo biraa garteetiin miila qullaa deema amma abboo nama gana ga'u qabu nama amba gargaaru qabu addunyaa guutuu gargaaru qabu. Abshira baba rakkooni maali beektu?
Maqaa fuunee nama gargaarra malee nu qabaannee diigiti nama maqaa fuunee tokko gargaarra. Qarshii dabala qarshii 50 isin ergina yoo rabbi jedhe rookii istaan isin qaqqabdi. Akkamitti laata taphata fi jedhaman akkamitti abboo namaa gala googuti akkamitti ayyaana waggaatti namaa gadi godha abboo. Namaa gadi na godhee na taphata abboo amma. Abshiraa baaba yaadinaati. Isin bira jirra xiqqoo si biyya namaa kana gaa rakkisaadha achinitti jiru kunis biyya namaati namarraa fuunee namatti kennina malee waa qabaannee fi miti namarraa fuunee tokkorraa fuunee tokkotti kennina namni immoo biyya keessatti maatii gotte maal jedhee hima wallahi abbaan kootu akkasumaan jedhaa ture atuu nama gargaarta jedhanii atuu akkasii jedhanii naan jedha ani takkaa birii tokko baasee nama gargaaree hin beeku namumarraa fuuneeti kaqaburraa fuunee kan hin qabne kennina. Sini kade malee wallahi nuyu akka nuti jirru abbaa keenya du'aayi nu feessa wallahi laazim du'aayi barbaacha nuyu gargaara maatii mubeekiyya abboo oluma deema teessan oluma haa taatu garteettiniin abboo qarri keessan hin deemin oluma deema abboo hin rakkatina balaan bal'aa isinirraa haa ta'u abboo garteettiniin gurbaan duraanuu alama addunyaatti mul'attanii. Tiktookii gootu firaankii taate.